kadir martulle badii qaba hin jedhu gara kiyyaan daa'ima maaf hin guddisne jedhe isa hin eekamu sin jechuu barbaade waa inni keessa darbe waan beekuuf kanaafuu Zaaraan dhuftee garuu asirratti waama dhiifama uummata Oromoo mara gaafachuu qabdi maaliif seetanii waan daa'ima peeji Zaaraa nama bira jira nama bira jiru santu fuudhee fidee Zaaraa illee badii qabdi jedhu gara kana maal seeta dhugaadhaan illee bareeda gaafadhee ture Zaaraa itti bilbilee Zaaraa maaliif akkana goote maaliif daa'ima kadir martuu fidee asirratti haasofsiiste jennaan peejiin kiyya nama bira jira ani fuudhee hin kennine peejiin kiyya nama bira waan jiruufi achiin seensisanii ani irraan beeku yaa adminii anillee nama baay'ee kenneera peejii kiyya dhugaa sin himuuf abbaan barbaade immoo itti seenuu mirga qaba kanaafuu Zaaraan garuu badii qabdullee hin jira jedhee yaada maaliif yeroo daa'imni sun seentee dhaamsuu qabdi ture liivii kana balleessitee jirti bakka daa'imaa kanatti jechuudha kanaan ala garuu warra harka dhooftanii ilmaaf abbaa adda baasuuf harka dhooftanii gaarii hin goone Zaaraan Facebookii isii fuutee nama kennuun dogongora guddaadha Facebookii namaa gubuunillee dogongora guddaadha kanaafuu ilma kadir ilma guddisne jettanii gabbaatanii hin dubbatinaallee hin haasa'inalla kanarraa osoo ufeenne baay'ee barbaachisaadhan jedha kanatti aansee immoo Zaaraa fiduu barbaada mee Zaaraan maal akkasiin dubbattu maal akkasii haasoftu laallaa isinumarra itti dubbadhaa garuu kadir martuu ilma isaa guddisuufi qabna abbaan kiyye mucaani kana dura viidiyoo isaa ka dura hoolaaltanii jiraatan baay'ee viidiyoo nama gammachiisu ture abbaan kiyya ndom gara biyya alaayyuu si waamadhanaan jedhee jira waan gaarii haasaa ture mucaan viidiyoo jalqabaarra jechuun baay'eetti gammadaa ture oo ilmi kadir martuu baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola rabbi isaa guddisuu jedhaa daa'imallee itti hamilee gootanii harka dhooftanii miira keessa galchitanii abbaa fi haadha akka wallolchi abbaa fi ilma akka abbaan haqa guddaa qaba abbaan kiyya na guddisee na guddisuu baatee waan barbaade godhe abbaan haqa abbaa ta'uu isaatittuu haqa guddaa qaba bar haadha maqaa kadir martuutiin waamaara malee maqaa keessanii waamaa hin jiran warra harka dhooftan maqaa keessanii hin waamamu eenyullee taanaan maqaa abbaatiin waamama fatiyaanillee maqaa abbaa kiyyaatiin waamama isin galaa jiran maqaa keessanii hin waamamu abbaa marti kennaan beekne akkaataatti guddanne hooka waa'ee guddinaa keessa seennee ka haasofnu taane hundi kenna madaa qabdan hundi keessanuu akkaataatti guddatta abbaa isin guddisuu danda'a haati isin guddisuu dandeetti firrii isin guddisuu danda'a namni biraa isin guddisuu danda'a kun waan akkanaa keessa seennee haasofnu gaarii miti isin galaa jira waa'ee guddisaa keessattuu dammoo kadir martuu artist kadir martuu ani garanaan waan isaan jedhu qabu isin galee bakka guddaa qabaaf waan ta'eef ankalee saamit kadir martuu abba qabsoo ganamaata akkuma jiranaan waaqoo guutuu jaalattanitti akkuma jaarraa abbaa gadaa jaalattanitti akkuma maammoo muzammil jaalattanitti akkasuma bakka guddaa isaaf qaba isin galaa jiraami akkasuma jaaladhaa isin jechuun lubbuun jiraate waa isan jaalanne wayim dammoo hadda hamaa isaa gabbaatanii isin dubbattaniif hamaan jedhan kadir martuu isin galaa jiraan kadir martuu qabsoo guddaa qabsoo harre isin gabbaatanii har guyyaa keessa warri guyyaa keessa gabbaatanii qabsoo argitan waan isinitti tole barreessuu dandeettan waan isinitti tole dubbachuu dandeettan garuu kadir martuu jechuun nama daa'imummaarra qabsoo keessa ture isin galaa jiraan ka akka keessa harra Facebook irra ba'ee qabsoo irra ture miti an kadirii harraa hadhallee taanaan hin laalu kadiri harra hilal an kadiri kaleessa laala isin galee kadiri dura kadiri kana dura maal godhaa ture moto gaafaat cadhiste wallahi dhugaa isin himaami gaafa isin cadhistanii ummata amaaraa jala fiddan naafxanyaa jala fiddan naafxanyaa waliin nyaatanii dhuddan kadir martuu naafxanyaa waliin nyaatee hin dhun naafxanyaa waliin miti ka inni hojjataa ture sagalee ummata Oromooti ta'aa ture ummata Oromoo gaafa si waa'ee Oromoon beekne nama Oromummaa isin barsiisaa ture kadir martuu jechuun isin galaa jiraami nama Oromummaa isin barsiisaa ture kadir martuu hadda isin kaleessa haddaa fi kaleessa Facebookii banatti Oromoo isin hin jedhu guyyaa keessa dhufte Oromoo isin hin jedhu laal badii fedhee balleessu waan fedhee balleessu ka waan kaleessa laaluudha malee waa Oromoo godhan kadhaa laalu miti Zaaraan dogongora qabdu amma dhufte asirratti dhiifama gaafachuu qabdu ummata Oromoo hunda keessanuu dhiifama godhaa fi dubbii kana nagaduu dhiisaa hundi keessanuu isin galaa jiraami dubbii nagaddani yaa Zaaraan illee balleessitee jirti ani illee balleessa namni nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru hundi kennaan dogongora namni hin dogongora ilmi namaa martu hin dogongora dhugaa
anis lee guyyaa keessa waa baay'ee dogongoree argee jira zaaraan kan immoo dogongortee jirti jedhee fudhadhaan waan itti dhiyaadhuuf waan walii haasaa ooluuf zaaraa irra dhaabbadhee dubbachuu hin qabu isinii galaa jira mucaa liiviit kanarratti yeroo viidiyoo isaa argitu dhaamsuu dhabuu isii irratti tokkoffaa peejiin isii bira hin jiru peejii isii abbaa baay'ee kennitee jirti peejii isii uf bira keettee garuu yeroo zaaraan daa'imni haasa'u argitu san osoo liivii san dhaamsite gaarii ture kana dhaamsuu isii dhabuu isa irra jechuudha dogongora guddaadha mee zaaraa fidaa zaara seenaa warra harka dhooftan immoo harka hin dhayinaa harka namaa dha'uun gaarii miti yoo balleessite illee talatee na balleessitee jirti jechuun itti dhiyaachuu arrabsuu waan hin taane godhuu namaaf nama walii oofuu gandaaf ganda walii oofuu kana dhiisa kuni bar osoo beektanii jechuudha gandaaf ganda walii oofuun gaarii miti namaaf nama walii oofuun gaarii miti an jaaladhee arsii keessatti dhalanne jaaladhee Harargee keessatti dhalanne jaalattee Jimmaan keessatti dhalanne marti keessu Oromoo ta'uu kennaafuu wal jaalachuudha abbaa een maqaa isaa Abiy Ahmed Abiy Ahmediitiif dhimma Jawaariitiif illee sababa kanaa liiviin isee dhugaa isin himoo barbaade Jawaarillee jiruu fi oofata Abiyyillee jiruu fi oofata garuu ka deeggaruu qabdan abbaa deeggaruu qabdan hin deeggaru already an kaafaa deeggara mirga kiyya maaf kaafaa deeggarte jettanii dhuftanii nan arrabsuu hin dandeettan maaf Abiyyiin deeggarte jedhee dhufee si arrabsuu hin danda'u yaada mormuun bareeda isin galaa jiraami akka namoonni tokko namni nama hin geenne illee an namaan qixa ufiin jedhu keessa namni nama wayillee hin geenne an namaan qixa maal jedhee isinii maa nama aarsita rabbiifu kanaafu kanarraan aasee ammi zaaraa fidaa kaafaa hin deeggara sababa fatiyaan kaafaa maaf deeggartiifna arrabsuu barbaadan mirga keessan na arrabsa an kaafaa hin deeggara dhalle taanaan borullee isinillee warri abbaa biraa deeggartan paartii barbaadan deeggartan deeggara sababa kanaaf ganda namaan arrabsina sababa kanaaf nama arrabsina kanarra aansi an dhimmi dhufee firra caala dhimma gandaati lemta I don't care an wali qaba Oromoo maraayyuun jaaladhaan bakkee barbaadde kootti Oromoo ta'uu kan keetiifu si jaaladha mara keetu jechuudha Oromoo ta'uu kan kee qofaaf malee an dhimma biraa irraan qabu akkasitti illee nan guddisne aadaan ta'ellee akkasin jettu waan taateef kanaafu zaaraa isinii fidaa mee zaaraan maal akka jettu beeku ittillee himeen jiru mee galgala itti mee ture akka fidu waamu jira yookaan haastuun beeke hello Zara akkam jirta nagaa hello dhageessisu nageenyi badhaadha an nagaa galata rabbii akkam jiru maal fakkaatti sooma Eid Mubarak nagaa akkam Eid Mubarak يا شوالي لين جرامي ما شوالين جرامي شوالا بود عبر عيد مباركين دوغا اوكي سنه 60 ولا سنه اللي ما تمشيش ما لا صدق زارا اما ليفي سيني واي كان كيتي في واي هيدر كسمه دائما كدير مرتورا دبچو توري kanaafu ati waan irraa si gaafachuu barbaadu tokko jalqaba maal seeta ati zaara maal godhuuf daa'ima kanatti fuutee ani dhugaarra dubbadha zaara amma anaafsi akka hiriyaatitti miti kasi dubbisaa jiru si galee amma ta dhugaa dubbachuu jirra si galee amma zaara fatiyaa dhugaatii fi zaara dhugaatii malee ta hiriyummaa amma as keessa hin jirtu si galee waan ummanni Oromoo sitti aare tokko si gaafachuu barbaada zaara maal godhuuf peejii kan kee fuutee daa'imatti kennitee daa'imni akka abbaa irra dubbatu gooti kun maaliif barbaachisa okay gaafi bareedduu na gaafatte dura dursa peejiin yakun hojii asadi jara san bira jirti beeyta ana daa'imaatiin illee wal hin beeku peejiin kiyya bakka daa'imni galu san warra daa'imni bira galu san bira jirti jeessa didura
Media masani tu share raggodatani namni najala gale halalu amma le wae page ati beta page ken kelle nama beheddu bira jira yelle nama heddu bira jira namonni brale page ke live itti senu turayo argite jiratti nama heddu tu live itti senu namonni le ka argu page ke jala gaggalani argu jolle wallo itti senti abdi khan itti senti anille itti sena ani fatille kunu nama heddu itti hasa ummanni hin arga wae page ani ha kadir itti dulani biyoki maka kadiri hasati lani fi imma jarsab jarti isarad guddan nabbe wana da daima sani yibbe ku ya takadubbise yibbe ku yurumayu ne ati wazara walbe ka jette ha dubbattu annama guru jarra e gaddu tokko kadiri ni weli sakenya annama wali hasun be talle wali bilbillalle na da walu turalle nama kabajja gudda qabufi akka kadiri titti ani akka kadiri rawadu lamulli himbe لما ما نمني فوري واي بلتي كيسة سنتجراني بلتي ولينو هنجران جرين والهي كني جران بلتي كيسة هنجران أسبرنا الواسي جابر بادولان ولا هيكن جوار زي إنه كدير مرتو يجو أما بلتي برا هورتي جرا already بيكنا دبرتي برا فوري جرا بلتي ديجدي چونكوني أبا إني ولينجراتا جرو كانا إما كانا ردي غودن دي تزارا كان اتعملني فرچو كم نسيغلي كدير مرتو تيفي زارتين برا ولينجر ميبي زارتين توني إلمو كان بيكو دابو دندي ilmo kana beeku dhabu dandeetti sigala jiraami jaarti amanni fuudhe ilmo kana beeku dhabu dandeetti sigalaara garuu dogongora guddaa hojjette jedhee fudhadhaan gara kiyya maalii fi peejii gizee argitee mucaalli fi seenu sani dhaamsuu qabdatu akka kiyya jechuudha sigalee ani immoo irraan beeku ture malee an akka duriisuu kasii bilbiluutiin beekta sooma kanaafi daa'ima دقيقة بفتي أسيهما دائما أنا متجلك بكافيد دائما ميديا ويرها فيران هيلف ميديا كجد أمرت أكثر ما جناني فيسبوك أبا هيلف ميديا سنجوبني جنان هاتلي عارفة يجولين دائما برجلنا دولته بيجين يدرو برجرا أشي لايف سينو بربانا ناني هاي تنسينا جدين وها سمولي ما هاسفتني ما لني جدي سينا وما ركوه كبو جدين Dengar dulu dalam sini Facebook sana bank yang buat maka isah uangmu, yokin Facebook ada bisu yokin kini faham harga hasil video muka bawa wih hasil kamu bereda hasil bayar. Anda mak kulfat tilale yujalli saya. Asal dugar baca fi ani gara kiyani. Kadir martu Facebook guben jadu Zara. Kadir martu Facebook guben dan anjuran. Dugar baca mana fi kadirin ber. Facebook kadirin gu. Isami nama tu gube dis nama. Gubba gubber gamera namni agubu shabban biraha gubatin sa Facebook kan aka gubatin goda kadirin pawli dum ne dubbanna okay kanafu garwat mal jettare ummata oromo dhifama gaafadhu jazaaru balle sitee jirta kana fudhadhu akka badii ta'e fudhadhu maali peejii kan keetu achirra haasa'uu isaatiif badii guddaa lamuu ittiin deebu ummata oromoo jedhiiti ummata oromoo dhiifama gaafadhu maarumaa jechuun. Okay waan ummata beekamu qabu nafaccisiisu gaafate yaa okay waan ummanni waan namni beekuu qabu tokkoffaa dhimma namoonni asirraa oofu jiru ani waa'ee haadha mana daa'ima sanii waliin beeku peejiin kee ji'a sadi dura jara bira jira awwaa irraa beekuu hin qabu lammaffaa dhimma gaazexeessaa gubatuu feesbuukii isaa sanii hay namni narratti hin dawwalinaa hayyee waa'ee gubatuu feesbuukii isaa san ilaalchisee innillee waan feesbuukiin isaa gubatee dhimma saniif aareeti daa'imni asii laayivii dhufe malee kadiiri irra duuluuf laayivii hin dhumne mucaan sun immoo haati rakkattuudha waan hin gargaaramneef akkuma nama rakkataa tokkotti mucaan gaazexeessaa sun waan rakkataa gargaaruufi akka rakkataatti bira dhaqee intarvii ta'e yookiin maqaa kadiiri balleessuufi miti kadiir nama wajji waliin haasa'u kadiir nama nutti dhiyaatu kadiir nama natti dhufeellee dhimma kanallee nullee gaafachuu danda'u. Malee inni gurbaan rakkataa gargaaraa daa'imnillee rakkataadha akkuma rakkataatitti bira deemee intarvii ta'e dhimma san fuudhanii feesbuukiin gubannaa yaada san ibsachuu dhufe malee daa'imni kadiiri irra duuluuf maqaa kadiirii saaxiluufi miti amma waan inni kaleessa haasa'an dhageeffadhee hin jiru gabaabumatti hin beekuyyuu dhimma dheesheer godhe feesbuuka sana jalatti asirratti illee heedarrakkoo qaba jettani aduu keessan dhagahuu diddaaf heedarrakkoo akka rakkataatti yoo gargaarre akka rakkataatti mul'isuu qaba ture ta'a
laal zaaras bira wantaati dogongoraa jirtu akka rakkataatti heedari eega daa'ima ka fidu ta'e akka rakkataatitti ummanni Oromoo haa gargaaru usuu jedhamee dhufe akkasi silaa ummanni Oromoo baay'ee gargaara ture sii galee akka rakkataatitti miti diqqoo dubbii dabsu jirta Zaara akka rakkataatitti miti dhimmi makkasiiti daa'imni dura waan isaanii wal beekuuf intarbii ta'uu bira dhaqee amma kaleessa haatiin ijoollee peejii kee bira jirtu dhibba dawwaltee dirqamaa laayivii dhufuu qaba ka jette haadha daa'imaati. Anama wanti kun maaltu haasawamaa ani yeroo san dalagaarra zimmedhee argituma akka namni kadeerra duulamuu fi maali ijoolleen bilisiginnaa waa'ee keenyaaf Harargee nuti uummata kabajaa walii qabnu ijoollee Harargeen baay'ee jaalladha ijoolleen bilisiginnaa laaqinaa nu keessaa bahaa. Dubbii keenya Fatihaa sagaleen kee jirtiin irra adda dawwalanii. Indagee. Dubbii keenya keessaa bahaa isin ilaallatu. Ijoollee bilisiginnaa dhaamsi isinii dhaamu. Duraayyuu gubata nurraa qabdanii as keessa dubbii sana keessa hin galina. Nuuf kanneen dubbitu isinii ilaallatu. Bilisiginnaallee. Harargee uummata qabsaa Harargeen uummata kabajaa qabu dhageeffatee dhageeffatanii haasa'u dhufte. Arrabsutti hin jiru jara ka dubbii laaqaa jiru ijoollee Harargee warra qabsoollee beeku Harargee uummata qabsaa uummata waan hunda beeku uummata isinirra amma bar uummata Harargee miti Zaara uummata Harargee dhiisi uummata Harargee dagadhu sii galee uummata Oromoo bal'aa hawaasa Oromoo hundaa dhiifama gaafadhu sii galee Harargee farsii martuu takkitti moocadhistee dhalfa yaaste. Badiin jiru yoo ta'e dhimma inni hubate kanatti miti. Dhimmi mucaan gubachuu feesbuuka gaazexeessaa irraa ka'ee gara peejii kiyyaatiin peejiin duruma jarri waan fudhannaa isaaniirra sheer godhataniif bira jira. Sababa saniif mucaan dhufeeti achirratti haasa'e malee Kadiiriin maqaa saaxiluu fi miti Kadiir isa guddisaa hin jiru inni wanti Kadiiriin saaxilu hin jiru mucaan ka jalqaballee achirra dhaqee affeeramee fi istiidiyoo isaa dhaqee guyyaa sadachi bulee inni nu haasofsiisuu didee gargaaramuu barbaadeeti haadhaanillee waliin hin jiranii bultii jidduu wanti jedhamu jiru warri hagaadda bahe waggaa meeqa duraadha. Waliin jiran wanti walitti qaban jarri hin jirtu naaf fakkaate ana haadhaanillee walitti wali hin beekuyyuu peejiin kee duruma dura jara bira jira haa mucaan Kadiirii ittiin seenuu fi laayivii ittiin kennine akkuma peejii kan keetii anamma kaleessa yeroo namni peejii kan keetii dhufee laayivii haasawate qubarraa qabdaa hin qabdu kuumi anatu si gaafateeyyuu hin qabu Fatihaa hin qabu akkanaan peejiin duruma bira jirti peejiin kee Ruma jarri fayyadamti jasadi duraan fakkaate peejiin gurgurtu. Kanaafi waa'ee dhimma namoonni isa irratti Haayidar irratti illee duultan Haayidar rakkataa gargaaraa akkuma rakkataatitti mucaan dhaqee istiidiyoo isaa guyyaa sadi bulee Ustaaz Raayyaan hin beekan. Guyyaa daa'imni bira dhaqee Ustaaz Raayyaa waan kana hin beekan isaanuu achi jiran. Dhaqee daa'imni intarvii ta'uuf achi bule daa'imummaa sammuu isaa hin dhiphisuuf intarvii godhee peejiin ka bira jirtu haadha manaa Kadiir martuu osoo hin taane bakka daa'imni galu san bira jirti peejiin kee jala san bira jirti kaleessa ka dawwalee laayivii akka seenu godhe haadha daa'imaati nama biraatii miti dawwaltee isa hedduu waan inni haasa'u deemu waa'ee gubachuu feesbuuka Haayidarii dubbata jette malee waa'ee Kadiirii dubbata iyyuu hin jenne. Kanaaf yoo rakkoon gama hiyyaaf gara Haayidariitiin illee uumamee jiraatu uummata Oromoo bal'aa dhiifama naaf haa godhanii. Balleessee jira dhiifama naa godhaa Zaara. Kun balleessama fudhadhu Zaara. Tun badiidhuma hinduutu balleessee jedhi guutumaan guututti haayi balleessee jedhi. Tun badima balleessee jedhi Zaara. Rabbi dhuguma siin jedhaan tun badiidhuma. Balleessee jira dhiifama naa godha uummata Oromoo jechuun tun badii an akka fudhadhutti badiidha sii galaara. Baay'ee badii. Dogongora uumamee fi waan akka Haayidariifis uummanni Oromoo bal'aan dhiifama akka gootan. Ati heedaruuf danda'aadha Zaara. Ijoollee bilisiginnaa warra jidduu. Heedaruuf danda'aadha sii galee ofii bahee haa gaafatu akkuma tamma gaafatte ufuma kan keetii qofa Zaaraa qofa ta'eeti kana booddee daa'imni kun peejii kanarra dhufee hin haasa'u. Anillee kana waadaa isinii seena Zaaraan deebitee kana booda daa'ima peejii kanarra fidde taanaan anuu gara kiyyaan lola ajaa'ibaa Zaaraan rabban. Tana takkitti dogongortee jirti dhiifama jedhaa jirti akka Zaaraatitti dhiifama isin gaafattee jirti dhiifama godhaa. Inni ani kaleessa iyyuu ati gubachuu. Ila Fatihaa wanta uummata beeksisuu qabdu tokko maal inni beektaa?
هاي دائمني كنت واعي بوبتشو فيسبوك هايدري هاس والله لازم يسرب قدام بيكو فيسبوك بوبتشو فيسبوك هايدري هادبتو جتي هاتجرد دولتين قافتني نامي أنا نولي دبني هاي عيودي مثلا دبتشو بربادي هاسين ودي دائمني لما فيسبوك هاتيف سيني مالي إما مقا كديري ساتلو فيه وإن كديري فنو ندور أنا ولي هاسو كديري أنا ولي تولي ديني أم من بيها إني سيني بيها أكنا فانا يو هاسو تركنا دول ميو ترك لا نمني كدير كبجا كبانو هررجة ولي كبجا كبدني ويجولي بالسجنات نمكم عاتي جولي بالسجنات أنا دقت دومي دواني راني براني ران فتيرة إيسي ولا بالسجنات كانت إيسي زار عاتي اللي كافاو ديجر وملي إما با إيسون ويجا هررجة وسوا بلسي جرى كدبي لا أجر جولي هررجة تكيو نرت البنت سوا وانت بدي بيجي أنا اللي أما كلمة سيجي تجرا برزارة هررجة جولي هررجة أتمنى دقت إيسي دي أمة هواسة أورومو بدلا إيفا مقافة أمة هررجة إيسي جتون هررجة هما وانت جري وان كان كياما صار تنجرت جولي هررجة دولا أنا كيف أورومو قوتو نبرا مكسر فتاة زارة خلينا غرفتك تجرني بدي بوتر سلني بدي أنقذ يعني يا إيه أكو ولا تتوقع ما بمتي دوغون غور يكون أكنا مني جد آرو متي دوغون غور نواي كديري عاسو فسو إنتاني جل كبا كإني إنترفيتا إيليف ميديا رتيليف ميديا روا إنترفيتا فيسبوك جازت إسا إيليف ميديا بوغتي جنة لما سني بيجين كي وام برجرتو دائم ناسين سينو بربادة واي بوغتشو فيسبوك أسا دوبتشو فلنان هاي هاسينو بيجين كي يلي كي دوايش ما برجراني جدين مالي واي بلتي جرينو درا ولي تنجرتو وانتي جاي هنجرو أنا دا سنين اللي ولي هنبيكو بيجين اللي كجرو هذا براسو هنتاني بكا دائمني قالو دائمني هذا براميتي كقالو وانت هاسوا جرو كل هن دنامني واني مديكنا الراها سوون كجيبا قد دا هذا يو دائمني بالبلان دبسا شبور راها سموت تجرا نواني واهم بيك نفودني بلتينا ما كيسا قالني بلتي كونا بلتي هذا منا كديري هاي ديفا جتي أكيد تومة تعبسي في هذا جرو فتيا نواني واهم بيك نرى من أمي الدنيا إيفا ما جدني قالوا وانت ملرا دبي دبت جرتوني بارتي بالسجنة ديمي كينيا هررجة تبلسو يسوون جل دف ميل ثاني تتجدي سجدة هررجة بوتو ديفا ما قفلا وهي هررجة قمكما إسنيني لالتو الله يفيد فيك إسن أرب سوين تينا هررجة كبجانا قبل هررجة ورنا غرفة كوف هررجة يوانو وقت بلس ورنا فينا غرفة ورنا تومو لا واي لا تيجونكما هررجة أمة كبسالة يعني هررجة تبلسي أكوانا الأباء يتبلسي أمة أوروبا مالي أمة هررجة أمني هررجة مال دبات الجرما أنا بروان هررجة زارا أسبرد غونغورا جرت وري هررجة هما دباتو تنجر سيدالي هررجة هما دب أداك هواس أوروبا بد أت ولكابي مالي كدير مرتو هررجة عندي في جولي هررجة رد دباتان جرتو أنو يو لال سيجلانا أنو لفاتي وانت كدير مرتو رجالة كمين التنجل زارا أتي إيفا ما قافتة إما أنا كدبتها جوبر ديجرتو تفارتي بالسجناتي ويجي بارتي بالسجنات إيسي رانفتو زارا أتي ورسل دولو إيسي دي إيفا ما قافتو إيفا ما إر درباني هو كاساني وامبرات سيجلارا هذا كمد أورومو بلايو إسيني بلسي إيفا ما أورومو بدنا أمة أورومو بوتو بدي أمني بدي جما كوتين جري يندلا جمي هندا إيفا ما أرتست كدير مرتو ولين دبني وانجرو هندا يوسني بيكسي سوبر بحنا مجان كدوكي واي بوبتشو جازتي ساحل في ميديا تملي واي كدير إنساتي بمال كدير إنساتي لكدير هذا أنجر جربين إنه وتفوق وانجرو وأدبه وانجرو والنبي تقول فودا أدبه ولن جرارك بتكنا مفتيا إيه دوغادا دوغاكيتي إني أدبها مرافواتي ديفا مقافتي ديفا مونتي على كبرا هنجرو زارا ديفا مقافتي جرتي ديفا ما تكون قبضة ديفا ما جتشو وانقودة ديفا ما لما قافتي وليش هنجرو ركو جماتي جما ميدي عادي هلو نيتوركي زاراتي نيتوركي زاراتو هدانجته زاران إيفا مقافتي جرتي كانت على وانتي قوتن تكل لين جرو أمة أورومو يو
balleessitee jira akka badii gootee hundi keenyaa yoo irratti murteessinee jira badii gooteerti badii siitiif dhiifama gaafatteerti kanarra darbinee oduu nagaduunillee baay'ee gaarii miti dhiifama Zaaraa isin gaafatte isinillee uummanni Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan dhiifama godhaa fi kanarra taansee wantaan isin jechuu barbaadu sin jaaladha kabira maayini seetanii daa'ima Kadir martuu Zaaraa akka nama rakkateetti dhufe jettee ibsuu jirti yoo dandeenye gargaaruu deeggaruu Kadiri itti eeguu sun taane ufii keessaniyyuu bira dhaabbachuu deeggaruu dirqama qabdanii akka ilmoo kan keetiitti ilaalu akka ilmoo kiyyaatti ilaalu anumarraa iyyuu kaasee daa'imni kun rakkinna keessa jiraate ilaallee gargaaruu qabna Kadir martuu artistii jaalatamaa fi kabajamaa ammallee duratti illee isin himeera ammallee taana waa inni keessa jiru quba hin qabnu kana dura waa inni keessa jiru hin beekna Kadir martuu ka ammaa sun taani ka duraa laala'anii ka ammaa hin laalu gadi dhaabbanne nama gad dhaabbate tokko ilma kee maan guddisne jettanii nama gad dhaabbatee waan wayii qabuun ilma kee maa guddisuu diddee ilma kan kee maaf akkana goote jennee gaafachuu dandeenya Kadir martuu ta'uu fi isaatii maal keessa akka jiru akkamirra akka jiru hundi keenya waan waliin beeknuuf Kadir martuu itti dubbachuullee hin dandeenyu akka ilma keessanitti akka ilmoo keessanitti akka ilma kiyyaatti akka ilma keetitti bilbili gaafa waan daa'imni barbaadu gargaara daa'imni illee kana booddee wanna Zaaraa irratti hin dhufu FB Zaaraa irratti hin dhufu kanaafuu kana chaw sin jedha ammisuu sin jaalladha DVD isee jira wanta tana natti ulfaateetiin dhufe malee kaagana marallee dhufu fedhiin qabu kanarraan aanseemuu sin jaalladha ammisuu Bye bye Oromo ciao bakashi shwali bodo wali deemna shi amma shwali soma aga guyyaa meeqa fi guyyaa fur qofa fi guyyaa fur boodde inshallah seera wali deebuu dandeenya agasiifimmoo sheeka bilbilaati sheeka waa gaafadha sheeka rabarumsa argattani jedha sheeka bilbiladha shi isin kulfisiisa qoaqata inni keessa isin dafaraa mannataatu ada sheeka bilbilaati waan beenne rakkasi hoga nama toltani ba wallahi naataatanii jirta sooba kan naataatanii jirtanii sheeka bilbiltanii rakkina keessan waan hama shari'aa irratti faqqadamoo hin faqqadu shari'aan karaa kana waa akkana godhamoo hin godhu shari'aan waa balleessu akkana rabbi keessan sodaachuun baay'ee bareeda baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa callistanii sheeka bilbilaati sheeka gaafadhaashii asila komitii jalatti dhalfayaasuu dhiisaati sheeka bilbilaati fatiyaa liivii haasa'uu shari'aan hin eeyyamamu hin eeyyamu kana hanniifaa gaafadhaati fedhii nama godhaasni jechuu barbaada hundi keessanuu sin jaalladha ilmaan Oromoo hundi keessanuu keessa kiyya amisiu I love you naga ambula ada naga ola amagara luqi debe Kadir artistii jaalatamaa fi kabajamaa Kadir martuu raafi akkasuma hiriyaati Zaaraa sanyii Oromoo akkasuma Heedar daa'ima Kadir martuu rabbi isaa guddisu kanaafuu waan makanarraa soo jira waan kanarraa dubbachuu fi mal seetanii Zaaraa illee Kadir illee odande fiduufna yaala akkasuma demo Heedar illee jechuudha mal seetan nama wali buusuun nama wallolchiisuun karaa rabbiitiin illee ta'e karaa kamiinuu waan hin taane kanarra wal deeggaruun illee wali harka dha'uun illee wal bira dhaabbachuun illee bareedaa miti isin galee nuti orma irratti duuluu qabna malee ofirra duuluun Zaaraan illee taanaan teenna Kadir illee taanaan kenna Heedar illee kenna martinuu kenna an karaa dhugaa jirturra dhaabbadhee dubbachuu barbaada Zaaraa illee deeggaruun barbaadu Kadir illee deeggaruun barbaadu daa'ima illee Heedariin illee hundaa deeggaruun barbaadu an karaa dhaabbadhee dubbachuu barbaadu dhugaa jirtu dhugaa dabsuun barbaadu isin galee dhugaa jirturra dubbachuu barbaada dhugaa jirturra jechuudha Kwa namni barabsta ambeelleen jirtanii awaan du'a wayna fakkaatee ture yoori nama arrosu numa jiraada dan kolfii gizee tokko hin jiraame isin kolfisiisu wayyaa
nama arsuun beeku beektan anjatu kun gurfisiisuun awwayyamale warri na barrabsu waan du'e fakkaatee ture adaanuma jirtanii rabbi si araaramu እና ማሴተን ከናፉ አራ ዛራን በዲ ቀብዲን ጀዳ አከኪየት ጋሪ ጎቴን ጀዱ ሂሪያት የዋንታቲፍ እረለህን አበጡ አከስሞሞ ወርዳ አይመሰኒሌ አፋን ካሃኒ ጎርሰኒ ፊደል ጋሪ ደንጀዱ አባን ሃማ ፌደል ዮቴ በዲ ፌደል ሆደለግ አባን አባዳ አባን ሀቀ ጉዳ ቀባ namni baay'een irra caala haadha jaalatanii haadha caala haqa guddaa rabbiin biratti illee kan qabu abbaadha abbaa waan fedhe kadiiriin waan kadiirii irraa dubbachuu barbaade kadiir duraan dursinii waa'ee kadiirii dubbachuu kadiir nama gad dhaabbatee miti ammallee waan inni irra jiru hin beekna kaleessallee waan inni irra ture hin beekna ammaayyuu kadiiriin bira dhaabbannee deeggaruu qabna malee kadiiriin ilman guddisne gizee gad dhaabbatee ilma guddisu irra hinjuru kadir sinigale gize biye jurule hidama ture tumama ture sudani kesa wante embetani kulafama ture wa bae isa goda ture qabso oromotif bae midama ture kadir martu uga dubbacho fadda ilma ken guddisene kadirin gabbane komacho hinkam kadir gadabbaten jur amalle akata inni irrajur na caala isinu him bektan isini himu barbachisu isini gala jirami namoonni tokko tokko dhimma kana ilaaltanii kadir martuu irratti warra dheekkamaa jirtan kadir gadhaabbateen jirtu ofiitiifu ammallee maalirra jira kana durallee maalirra jira kadir martuu maalirra ture kana dur qabsoo oromootiif takkaa gadinteen haga biyya alaallee deemi jiruu inni jiraataa jiru jiruu akkamirratti argaa jirtan kadir martuu maalirra jira gadhaabbatee jira gadhaabbannaan qaba nama gadhaabbateen bar ilmoo kee guddis jettaniini isinuu ilmaan oromoo maaf ilmoo isaa hin guddisne akka komattan gabbaatanii kadir martuu isinuu ilmaan oromoo ilmi kadiri jechuun ilma keessan ilma kadiri jechuun mucaa keessan isinuu maaf hin guddisne warra guddistan warra ilma kadir martuu guddistan hunda keessaniinuu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada warra guddistan kuwwan illee kadir martuu irratti waan bira haasa'uu dhiisaati kadir martuuti ilma isaa san abbaa ta'aati guddisaa fi bira dhaabbadha kadir martuu maal sabab qabsootiif mucaan kun hidhamaa ture waa baay'ee ta'aa ture yoo waa'ee qabsoo waa'ee seenaan beekne cadhistanii waan argitan hin haasa'ina namni waa'ee seenaa beeku waa'ee namaa beeku haa namarraa dubbatu an kadir martuu daa'ima ta'ee jechuudha daa'ima ta'ee seenaa isaa beeka isin galaa jiraami isin immoo kan caala seenaa isaa beektan har'a kadir martuu ilmoon guddifan daa'imni kunillee akka kiyyatti dogongoree jira jedhee laala yaa abbaa isaa maalirra akka ture qabsaadha jaalatamaadha bakka oromoo keessa bakka guddaa qaba ummata oromootiif kadir martuu maal jedhee isin akkuma gootota kaawwa itti faarsin gootota jiru keessa kadiri hadha laaluun qabnu kadiri kana dur maal dabarsaa ture ummata oromootiif maal godhaa ture ummata oromootiif hagam takka maal akka dalagaa ture bara mallaqa namni qabne san bara kaasitti takkitti baasuun wuddiitti taatetti bara san keessattuu inni ummata oromootiif qabsoo guddaa godhe waan barbaade haa ta'u kadiri komachoo illee barbaadu hin komadhuun illee anka komachoo barbaadu hoo jiraate warra feesbuukii irratti namaaf nama wali ooftan isin komachoo barbaada daa'ima illee komadhu daa'imni illee dubbachuu danda'a waan barbaade haa dubbatu fedhii isaati garuu gabbaatanii walitti oofina zaaraan gaarii gooteen jedhu anammallee hiriyaati yawaan isin taateef gaarii gootee jirtiin jedhu akkasuma amma feesbuukii namaa warra guddan keessattuu feesbuukii namaa guddanii sababa feesbuukiitiif namoonni waa baay'ee an feesbuukiin kiyya haa gubatu hoo barbaade rabbi an kanaaf jedhee gabbee nama tokkollee narrabsuu hin tuqullee feesbuukiin waan isin jalaa gubateef gabbaatanii miira nama dhagahamuu danda'a garuu gabbaatanii miira hin taane keessa seentanii namaaf namallee walitti oofina kadir martuullee badii qaba hin jedhu gara kiyyaan daa'ima maaf hin guddisne jedhee isa hin eekkamuu isin jechuu barbaade waan inni keessa darbe waan beekuuf kanaafuu zaaraan dhuftee garuu asirratti waama dhiifama ummata oromoo mara gaafachuu qabdi maaliif seetanii waan daa'ima peejii zaara nama bira jira nama bira jiru santu fuudhee fidee zaara illee badii qabdi jedhu gara kana maal seetan dhugaa laaluun illee bareeda gaafadhee ture zaara itti bilbilee zaara maaliif akkana goote maaliif daa'ima kadir martuu fidee asirratti haasofsiiste jennaan peejiin kiyya nama bira jira ani fuudhee hin kennine
pejin kiyya nama bira waan jiruufi achiin seensisanii ani irraan beeku yaa admini anillee nama baay'ee kenneera pejii kiyya dhugaa isin himuuf abbaan barbaade immoo itti seenuu mirga qaba kanaafuu Zaaraan garuu badii qabdullee hin jira jedhee yaada maaliif yeroo daa'imni sun seentee dhaamsuu qabdi ture liivii kana balleessitee jirti bakka daa'imaa kanatti jechuudha kanaan ala garuu warra harka dhooftanii ilmaaf abbaa adda baasuuf harka dhooftanii gaarii hin goone Zaaraan Facebook isii fuutee nama kennuun dogongora guddaadha. Facebook namaa gubuunillee dogongora guddaadha. Kanaafuu ilma Kadir ilma guddisneettanii gabbaatanii hin dubbatinaallee hin haasa'inalla. Kanarraa osoo ufeenne baay'ee barbaachisaadhan jedha. Kanatti aansee immoo Zaaraa fiduu barbaada. Mee Zaaraan maal akkasiin dubbattu maal akkasii haasoftu laallaa isinumarra itti dubbadhaa garuu Kadir martuu ilma isaa guddisuufi qabna. Abbaan kiyya mucaani kana dura video isaa ka dura hoolaaltanii jiraatan baay'ee video nama gammachiisu ture abbaan kiyya ndom gara biyya alaayyuu si waamadhanaan jedhee jira waan gaarii haasaa ture mucaan video jalqabaarra jechuun baay'ee itti gammadaa ture oo ilmi Kadir maddu baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola rabbi isaa guddisu jedhaa daa'imallee itti hamilee gootanii harka dhooftanii miira keessa galchitanii abbaa faadha akka wallolchi abbaa fi ilma akka abbaan haqa guddaa qaba abbaan kiyya na guddisuu baate waan barbaade godhe abbaan haqa abbaa ta'uu isaatiitu haqa guddaa qaba bar hadha maqaa Kadir martuutii waamaara malee maqaa keessanii waamaan jira warra harka dhooftan maqaa keessanii ni waamamu eenyullee taanaan maqaa abbaatii waama fatiyaanillee maqaa abbaa kiyyaatii waamame isin galaa jiran maqaa keessanii ni waamamu abbaa marti kennaan beekna akkaataatti guddanne hooka waa'ee guddinaa keessa seennee ka haasofnu taane hundi kenna madaa qabdan hundi keessanuu akkaataatti guddata abbaa isin guddisuu danda'a haati isin guddisuu dandeetti firrii isin guddisuu danda'a namni biraa isin guddisuu danda'a kun waan akkanaa keessa seennee haasofnu gaarii miti isin galaa jira waa'ee guddisaa keessattuu dammoo Kadir martuu artist Kadir martuu ani garanaan waan isaan jedhu qabu isin galee bakka guddaa qabaaf waan ta'eef ankalee saamit Kadir martuu abba qabsoo ganamaata akkuma jiranaan waaqoo guutuu jaalattanitti akkuma jaarraa abbaa gadaa jaalattanitti akkuma maammoo muzammil jaalattanitti akkasuma bakka guddaa isaaf qaba isin galaa jiraami akkasuma jaaladhaa isin jechuun lubbuun jiraate bu'aa isan jaalanne wayim dammoo hadha hamaa isaa gabbaatanii isin dubbattaniif hamaan jedhan Kadir martuu isin galaa jiran Kadir martuu qabsoo guddaa qabsoo harra isin gabbaatanii harra guyyaa keessa warri guyyaa keessa gabbaatanii qabsoo argitan waan isinitti tole barreessuu dandeettan waan isinitti tole dubbachuu dandeettan garuu Kadir martuu jechuun nama daa'imummaarra qabsoo keessa ture isin galaa jiran akka keessa harra Facebook irra ba'ee qabsoo irra ture miti an Kadirii harraa hadhallee taanaan hin laalu Kadirii harraa hilal an Kadiri kaleessa laala isin galee Kadiri kana dura maal godhaa ture immoo gaafaat cadhiste wallahi dhugaa isin himaami gaafa isin cadhistanii ummata Amaaraa jala fiddan naafxanyaa jala fiddan naafxanyaa waliin nyaatanii dhuddan Kadir martuu naafxanyaa waliin nyaatee hin dhun naafxanyaa waliin miti ka inni hojjataa ture sagalee ummata Oromootii ta'aa ture ummata Oromoo gaafa isin waa'ee Oromoon beekne nama Oromummaa isin barsiisaa ture Kadir martuu jechuun isin galaa jiraami nama Oromummaa isin barsiisaa ture Kadir martuu hadha isin kaleessa hadhaa fi kaleessa Facebookii banatte Oromoo isin hin jedhu guyyaa keessa dhufte Oromoo isin hin jedhu laal badii fedhee balleessu waan fedhee balleessu waan kaleessa laaluudha malee waa Oromoo godhan hadhaa laalu miti Zaaraan dogongora qabdu amma dhuftee asirratti dhiifama gaafachuu qabdu uummata Oromoo hunda keessanuu dhiifama godhaa fi dubbii kana nagaduu dhiisaa hundi keessanuu isin galaa jiraami dubbii nagaddanii yaa Zaaraa illee balleessitee jirti anillee balleessa namni nama ta'ee namni hin dogongorre jiru hundi kennaan dogongora namni hin dogongora ilmi namaa martu hin dogongora dhugaa anis lee guyyaa keessa waa baay'ee dogongoree argee jira Zaaraan kana immoo dogongortee jirti jedhee fudhadhaan waan itti dhiyaadhuuf waan walii haasaa ooluuf Zaaraa irra dhaabbadhee dubbachuu hin qabu isin galaa jira mucaa liiviit kanarratti yeroo viidiyoo isaa argitu dhaamsuu dhabuu isii irratti tokkoffaa peejiin isii bira hin jiru peejii isii abbaa baay'ee kennitee jirti peejii isii uf bira keettee garuu yeroo Zaaraan daa'imni haasa'u argitu san osoo liivii san dhaamsite gaarii ture
kana dhaamsuusi dhabuu isa irra jechuudha dogongora guddaadha mee zaaraa fidaa zaara seenna warra harka dhooftan immoo harka hin dheena harka namaa dha'uun gaarii miti yoo balleessitee talatee na balleessitee jirti jechooni itti dhiyaachuu arrabsu waan hin taane godhuu namaaf nama wali oofuu gandaaf ganda wali oofuu kana dhiisa kuni ba osoo beektanii jechuudha gandaaf ganda wali oofuun gaarii miti namaaf nama wali oofuun gaarii miti an jaaladhee arsii keessatti dhalanne jaaladhee Harargee keessatti dhalanne jaalattee Jimmaan keessatti dhalanne marti keessu Oromoo ta'uu keennaafuu wal jaalachuudha abbaa een maqaa isaa Abiy Ahmed dhimma Abiy Ahmediitiif dhimma Jawaariitiif illee sababa kanaa liivii dhiise dhugaa isin himoo barbaade Jawaarillee jiruu fi oofata Abiyyillee jiruu fi oofata garuu ka deeggaruu qabdan abbaa deeggaruu qabdan hin deeggaru already an kafao deeggara mirga kiyya maaf kafao deeggarte jettanii dhuftanii nan arrabsuu hin dandeettan maaf Abiyyin deeggarte jedhee dhufee si arrabsuu hin danda'u yaada mormuun bareeda isin galaa jiraami akka namoonni tokko namni nama hin geenne illee an namaan qixa ufiin jedhu keessa namni nama wayillee hin geenne an namaan qixa maal jedhee isin himaa nama aarsita rabbiifu kanaafu kanarraan aasee ammi zaaraa fidaa kafao hin deeggara sababa fatiyaan kafao maaf deeggartiif na arrabsuu barbaadan mirga keessa na arrabsa an kafao hin deeggara dhalee taanaan borullee isinillee warri abbaa biraa deeggartan paartii barbaadan deeggartan deeggara sababa kanaaf ganda namaa narrabsina sababa kanaaf nama narrabsina kanarra aansi an dhimmi dhufee firra caala dhimma gandaati leemta I don't care an wali qaba Oromoo maraayyuun jaaladhaan bakkee barbaadde kootu Oromoo ta'uu kan keetiifu si jaaladha mara keetu jechuudha Oromoo ta'uu kan kee qofaaf